Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo waggootaaf mana hidhaatti dararamaa turan bara haaraa kana sababeeffachuun mana hidhaadhaa gadi lakkifamuuf akka jiran OMN irraa odeeffannee jirra. Hidhamtoonni siyaasaa kunneen Jaal Abdii Raggaasaa, Jaal Mikaa'el Booranaa, Jaal Kennisaa Ayyaanaa, Jaal Lammii Beenyaa, Jaal Dooktar Gadaa, Jaal Daawit Abdataa, Jaal Gadaa Gabbisaa bara haaraa kana sababeeffachuun mootummaan dhiifama taasisuu fi akka jiru dhaga'amee jira. Hidhamtoota siyaasaa kana ilaalchisee OMN namoota garaagaraa waliin turtii taasisee jira. Viidiyoo armaan gadii kan haa ilaallu. Haganattuu jala buunee namoonni kun yoom akka ba'aniif akkamittiin akka ba'an isin biraan kan geenyu ta'a. Viidiyoo kan like share gochuudhaan waliif qoodaa. Mana Oromoo keessa rakkoo jirtu mootummaan kun furachuu qaba. Ibiddi mana Oromoo keessattuu belbelaa gabbachaa. Ibiddi kun jechuun man sirratti gubaa gari bira kan deemtu hin jirtu. Ibiddi man kan keetii keessa dhaamsita jalqaba nagaa man kan keessatti buufatta. Araaruma kan keessa buufatta. Asiin Somaaliyaatti nu weeraree mootummaan nu weeraruufi. Somaalilaandii fi Itoophiyaa weeraruufi. Misriin dhuftee jirti. Isayyaas dhufaa jira. Abaluun dhufaa jira. Maali jechaa jiran. Asii ammoo halkanii guyyaa miidiyaan shanee barbadeessine, shanee daaraa goone, shaneen qawwa hiikatte, shanee akkas goone. Hin taatu. Shanee jechuun maalidha? Shanee jechuun uummatuma bal'aa gam tokkoon uummata na wajjin dhaabbadha. Kaa Misrii lola, kaa Somaaliyaa waliin wal dhaabbanne turu dhaabbanna. Faayidaa Itoophiyaa hidha guddichi laga Abbayyaa itti fanna. Maali jetti gara biraatiin ammoo uummatumsa irrattu maqaa adda addaatiin duula bal'aa irra bantee uummatii hiriir bahee taabota ofii qabatee uummatii akka qotiyootti of xamadee gad bahee araara yaa Rabbi waaqa araara buusachaa jira. Kan ammoo gurra cufatte akkasiin waraana biyya alaa geggeessa injifadha wanni jettu nama hin baastu waan taateef mootummaan kun Oromoo keessatti rakkoo Oromiyaa waliin uummata Oromoo waliin qaba. Oromiyaa keessa rakkoo jiru furachuu qaba. Oromiyaa qofaa miti naannoo Amaaraallee naannoo Tigraayillee waan jirtu diinii Itoophiyaa adda durummaadhaan wal waraansuun walitti jirru tokkummaa dhabuu walitti gaarreffachaa jidduu keenya jiru waan taateef diinaa kana hin qolan. Diini wal waraannu kun maali? Dhukkubaa balbalbana diini kun maali? Hiyyummaa, deegummaa, beelaa akkasumas doofummaa fi balbalbana Itoophiyaan miiluuf jala guurtee kan lafaanuuf dhawaa jirtu kan Misriif illee karaa diriirsaa jirtu kan Somaaliif humni biraaf illee karaa banaa saaqaa jiru imaammata dogongoraa kan poolisii mootummaa kanaatii fi gariilee adda addaa jechuun kaayyoo adda addaatiif sochoofne jedhan diinaa alagaatii fi wal qopheessaa jiran waan jedhu abdadha. An kanaaf mootummaan kun yoo fedhii araaraa qabaat gara araaratti dhufuu qaba. Dirqama. Fedhii qabaachuu hin qabu dirqama araara jedhe uummata Oromoo wajjin nagaa buusuu qaba. Dirqama odoo hin feene ofiif jiraachuuf jecha. An kanaaf waggaan haaraa Itoophiyaa dhufaa jira. Waggaan haaraa kun dhufu torbaan tokko qofaatu jira. Yoo mootummaan kun dhugumaan sodaan biyya alaa kanatti jirtu kunis sodaa qabatama sodaa dhugaati. Uummata Oromoo na duuba dhaabbadha na duuba hiriira jedhe jalqaba. Waan tokko waan mul'ata qabatamaa araara fi yaamicha dhiyeessuu qofa hidhamtoota siyaasaa Oromoo, hayyoota beektota siyaasaa Oromoo kamanii murtii bilisa wama yakka tokko hin dalagne jedhee bilisummaa isaanii mirkaneesseef hagarra mana hidhaatti warra badii hin qabne kashamsaa jiru, warra badii watakka hin qabne kama hidhaa keessatti tortorsaa jiru, warra kan gadhiisuni fedhii araaraa, fedhii nagayaa mootummaan kun fedhii tokkummaa ni qabu agarsiisu mul'isu qaba. Kan godhuu danda'a mootummaan kun maaliif? Warri kunin balleessa waan tokko hin hojjennu. Warri Tigraay hundaayyuu gadhiisee jira. Warra Amaaraallee hedduu gadhiisee jira.